selailinde sana anca waa'ee muftii Haji Umar qilleensi Nasrii bubbisee peejiin akka maxxansetti maqaan isaanii Dr. Jeelaan Kadir Rammadaa yookaan Abu Abdurrahmaan jedhamu. Aalima mudarrisa barsiisaadha. Muhaddisaa fi muftii addunyaan tun qabdu keessaa nama tokkodha. Dr. Jeelaan naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Muneessaatti bara 1950tti dhalatan. Dr. Jeelaan akkuma aadaa ulamaa'ii biyya teenyaati. Ijoollummaa isaaniirraa barnoota Islaamaa barachuudha eegalan. Umrii isaanii amata 10tti Quraana juuza 30 erga xumuranii booda ilmii barachuudhaa fi manarraa hibaan barnoota isaanii fi godina Baalee fi Arsii keessatti sheekan hedduurratti amata 12 caalaa erga baratan booda bara 1973tti bultii ijaarratan. Baruma kanatti abbaa isaanii Khadiif Gammadaa wajjin gara Makkaa imaluudhaan sirna hajjii erga raawwatan booda abbaa isaanii jalaa Makkatti hafuudhaan ilmii barachuu itti fufan. Dr. Jeelaan yeroo sanitti aalima tahanis garuu ragaa barnootaa yookaan shahaadaa waan hin qabneef bara 1974tti barnoota sadarkaa tokkoffaa barachuu eegalan. Bara 1974-1981tti barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa barataniiti turan. Dr. Jeelaan itti fufuudhaan bara 1984tti kolleejii shari'aa Islaamaa irraa digrii takkaffaa fudhataniiti turan. Kanatti aansuudhaan barnoota isaanii osoo addaan hin murin maastarsii isaanii barachuudha eegalan. Sheekni maastarsii barachuun jabduudha turte jedhan. Ta'us garuu boodarra maastarsii isaanii kitaaba addaa yoo manzalataa jedhuun fudhataniitiin jiru. Kana booda gara Finfinnee deebi'uudhaan barnoota Islaamaa barsiisuudha eegalan. Ulamaa'ee Oromoo akka idil addunyaatti beekaman keessaa isaan nama tokkodha. Gamtaa ulamaa'ee Afrikaatti itti aanaa dura bu'aa gamtichaati. Kitaabota hedduu barreessuudhaan beekamu. Sheekan hedduuf hayyama barsiisuu yookaan ijaazaa kennaniitiin jiran. Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu galata yookaan jazaa isaanii jannatul firdoosiin Rabbiin nuuf haa godhu jechuudhaan. Qilleensi Nasrii bubbise namni jedhu maxxanseetiin jira waa'ee seenaa isaanii gabaabseeti. Ulamaa'in Rabbii sheekotiin yeroo minbara gubbatti ol baate khutbaadhaan haasaa eegalan. Minbara qofa osoo hin ta'in haasawuma godhan hundarrattu waltajjii garaagaraa irratti gorsa namaa kan bakka adda addaatti jechuudha. Yeroo haasaa gochuu eegalan khutbaa godhaniiti eegalan. Amma gaa viidiyoo kanarraa akka hubachuu dandeenyetti muftii Haji Umar namichi jaaniin kun wayitaa Dr. Jeelaan haasaa taasisuu eegalu wal jaaladhaa Rabbiin akkana ja'a waliin qoqqoodinaa waan jedhu gartee khutbaa kana dura dubbachuu akkuma eegalaniini silaa jandaa utanaa gara jeetuma dubbii eegalee bar namichi akka viidiyoo kanarraa argetti silaa jandaa utanaa gara akkuma amantiitti gorsa Rabbii kana hin dubbatini jechuu isaati bar barboosh qiyyaan bar koofee ofirraa qaba malee qiyyaan bar Daani'eel Haji Umarii bar amma namoonni amantii biraati isaatii amantummaan fedheewu dursi kan eegalu malee nagaa wal gaafataniiti. Eegaa nagaa gaafatanii. Haasaa eegalta malee akkanumatti dhuftee ol seentee aboo kiyyaa waan kanaaf hin dhufettee eegaltu beekadhu haasaa. San dubbadhu waan biraan dubbatanii jeetuma khilaafa eegale namichi. Maaliif duraanumaa waltajjiin tun akka hin gaggeeffamne mariin biyyoolessa Itoophiyaatti Islaamni godhachuudhaaf yeroo dheeraa irra ture akka hin gaggeeffamne namni danqaa ture isa kana faadha. Maaliif Daani'eel Kibratii miree kiyyaan? Bar shayxaana lama gurguddaa jira. Amantii taan irraayis Daani'eel Kibrati. Amantii Islaama irraayis kanas kaatee Abiyyi Ahmad biyyaan jeeqaa jira. Waan kana immoo uummanni hubachuu dadhabe malee rakkoon bakki jirtu mootummaa bira. Na Abiyyi Ahmad as naqaa'e deemaa isa gaafadhaa malee wanni gartee narran watakkallee gartee nan gaafatinaa abambootu ciqici isinii wajjin nizinnizii fi ciqici isinii wajjin hin godhuu jeeti sheekotii ta'e tana durallee soomana dura salphisee ari. Soomana keessa moo soomana dura? Soomana dura. So amma gaamee namicha kana mee Rabbii kan keetii jee namichi kun ustaada guddaa hagana ga'u kana kaleessa ni qabalee boksiidhaan deeyyan qaballi nuumaa wayyan boksii itti kaafate yoo mi'as tukaandoo barateeti inni kagartee boksii nama kaafatu namichi ufiifuu shurruqaan ufiifuu dhume kan inni hoggan haasaa isaa dhaga'u macha waan nama macha dhugaan siin jaa durumarraa gaafuma lafti nagaatu haasawun namicha kanaan haan taatu gaafa kan dhiifama nuu godha numaa balleesse yee gaafa Abiyyi dura gartee biyyatti nagaasan gaafa Abiyyi aangotti dhufee gartee lafti nagaasan nuu balleesse nuu akkana isin godhaa ture nuu waan kana hunda dalagaa ture kanaafuu dhiifama isin gaafadha jee dhiifama gaafatee ture haqa dubbachuu nama dhoowwee Rabbii kan keetii jee namichi kun salphinni inni kaleessa gartee haqa irratti Dr. Jeelaan akkasii salphise sun inshaallah addunyaa fi akhiratti illee ni salphata namicha kun. Aboo Rabbii isa haa salphisu. Guyyaa kaleessa taateen kun akka itti taate
qilleensi nasrii bubbiseen gabaabseetii baasee jira. Guyyaa har'aa marii majlisaa irratti maaltu ta'ee oolee odeeffannoo guutuu isaa akka armaan gadii kanatti gurra isin buusa jechuudhaan qilleensi nasrii bubbiseen peejii Ustaaz Gaalii Abbaa Boor irraa koppii godhee maxxanseetiin jira. Guyyaa har'aa marii majlisaa irratti maaltu ta'ee oole odeeffannoo guutuu gabaasa marii majlisaa federaalawaa guyyaa har'aa Shawwaala 10 kan ture guyyaa roobii har'aa Shawwaala 10 yookaan caamsa 3 bara 2014 majlisa federaalaa keessatti marii waliigalaa qabna turre. Ganama naannoo sa'aa 3tti mooraa majlisaa keessatti walgeenyeetiin turre. Sa'aa sanaa kaasee hanga sa'aa 5 fi daqiiqaa 47tti maqaa namootaatu irra deddeebi'amee ilaalamaatiin ture. Sa'aa 3 guutuu maquma namootaatu cheek gochutti kan fixne turre. Sana booda muftiin dhufee mariin haa jalqabamu jedhame. Qaasim ofuma isaatiin hogganaa waltajjii ta'eetiin jalqabe. Kaameeraan lama wahii seeneetiin ture. Haasaa baniinsa muftii waraabaatiin turan. Achiin Dr. Jeelaanis haasaa baniinsaa gochuudhaaf jennaan muftiin ispiikara yookaan makaraafoon harkatti qabatan san dhoorgateetiin ture. Akkuma ta'etti Qaasim fuudhee kenneefi akkuma ta'eetu Qaasim kun ammoo fuudhee kenneefiitiin ture. Ergaan doktoraa dhumnaan maal irratti haa mari'annu yaada jedhu Qaasim ibsuudha jalqabe. Dambii majlisaa guutuu mari'annamoo bakka garaagarummaan yaadaa jiru irratti mari'anna gaafii jedhu kaase. Yaadni hirmaattotaa baay'eedha. Guutuu hin dubbifnu bakka garaagarummaan yaadaa jiruu fi nutis dubbifnee dhufne waan ta'eef yaada dambicha irratti qabnu ni ibsanna kan jedhu ture. Hoggaa kana garaagarummaan yaadaa nuti qabnu kana jedhee Qaasim waraqaa wahii fidee raabseetiin jira. Kanan isiniif dubbisa isarratti mari'anna jedheetiin ture. Muftiinis yaaduma kana deeggare. Yaadni mana keessaa baay'een garaagarummaan nuti irratti mari'annu isa gaafa duraa qaboo yaa'ii keessatti ibsame ta'uu qaba kan jedhuudha ture. Sheekh Misbaa Abdurrahmaan harka baasuudhaan kan nu mariisisuu qabu ogeessa seeraati. Garaagarummaa yaadaas isa qaboo yaa'ii keessa jiru irratti mari'achuu qabna jedhan. Muftiin Qaasim isa ofii barreessanii fidan akka ta'u nu amansiisuudhaaf baay'eedha yaala. Sana booda Dr. Jeelaan yaada kennuudhaaf gaafannaan ammas muftiin dhoorkuudhaaf yaalee Qaasim carraa ammallee irra deebiin kenneefiitiin ture. Achumaan doktorri waa'ee tokkummaa jabeessanii dubbataniitiin turan. Akkasumas waraqaa ishii warri Qaasim fide kana warri 25 akka hin beekne ibsan. Dabalatas kan mariisisuu qabu qaama bilisaan ta'uu qabaadha ibsan. Ogguma kana muftiin lafaa ka'ee doktora Boksiin dhawee ispiikara harkaa fudhate. Laal doktora Boksiidhaan dhahee yeroo kanatti qaama bilisaa maaliif dubbattaadhaa beeki? Harkaa fudhatan. Gurbaan dardarii tokko isaan walirraa dhoorkuudhaaf fiigeeti dhaqe. Kan biraa ammoo doktora dhahuudhaaf fiiga. Dargaggoonni biroo immoo isa dhahuuf fiigu. Guutuun manaa kaanaan jeeqame. Akkasitti Boksii qaraanee sa'aa 7 booda gadi baane. Zuurii salaannee sa'aa 8 booda ol deebine. Namoonni gariin aariidhaan gama mana isaanii galaniitiin turan. Warri dhufanis dambiis dabalatee dhimma biroo irratti mari'atanii kallattii kaa'uu ulamaa'ota 25tti kennine amma gara mana keenyaa deemaatiin jirra. Aaqibaan dhaabbata muslimaa akkana ta'e rabbiin nasrii isaa haa fidu Ustaaz Gaalii Abbaa Boor irraa jechuudhaan qilleensi nasrii bubbiseen kun maxxanseetiin jira. Egaa taateen kalee uumamte walumaa galatti kana fakkaatti namtichi muftii Haaji Umar jettaniin suni qooqee jira. Akka malee qooqe. Aboo muftichi waa isin hambifne yaa sheekotii teenya. Isin tattaa'atuma gartee alhamdulillah tuma. Tanuma keessa hundi dhabin jaa akka yaamiin ibiroo jiru san. Tana keessa hundi dhabin isaanii fudhannu nuti amma. Hai rabbi kadhadhaa my friend rabbis kadhadhaa ittis qabsaa rabbiin nama qabsaa'uu fedha. Hai. Loladhaa mirga keessaniif akkanuma tatteessanii yaa rabbi gaa jechaa imimmaan haqachuun ayas fallagam kaa'uun baala lafaa kai rendeenno meesaa meeqoo haasaa muftii sanii viidiyoo muftii sanii irra deebi'ee dhaggeeffachiisa uummata kana. قضية أمر الله بها في كتابه العزيز وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونهى عن التنازع قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. Amma sheekotiin teenya waan kanarra callisuun qabdan gabbaatanii dubbachuu danda'uudha qabdan rakkoo isinirra deemaa jirtu kana dubbachuu danda'uudha qabdan maaliif calliftan? Callisuun hin barbaachisu. Barboo kun Daani'el Kibrati barnamichi ajandaa nuti as keessa dubbachuudhaan dhimma amantiitii miti. Ammoo garuu akka gartee namicha kun roorroo gurguddoo sheekotii islaamaa sheekotii ulamaa'ii gurguddoo Dr. Jeelaan jechuun nama gartee namicha kun isaaniin madaalamuu miti. Namichi gartee moollidaa hogga kaan gartee diriyaa kaatee wanni keessa deemee beeraa wajjin naa shubbisu. Egaa hogga kaan alaabaa Minilik tana mana keessa
zarraratee jala taa'ee afaan kaatu. Igaabo. Eessaa bee namichi kanaa kun rabbii kan keetii. Abo hawaalaa itti jira beekta. Ka hogga fedhe gartee waltajjii gubbatti intaltii gaazexeessituu faanaa takka akkatti harka dura qabdeeti dhaqee harka miciyyoodhaa qabate siboo harki kun kan muftiiti moo ka eenyuti jedhu manaan safoo otoo sanni dalagamoo idiit godhamoo maal jeetii yaadaa ture. Namichi shayxaana hamaa ta'uu wanni dafii baasuun bar maqaan rabbii gite Dr. Jeelaan maqaa rabbiitiin haasaa banuu eegalu. Dadhabeeti utaaluudhaaf ka'ee bar shayxaa silaa ka'ee fiiguudhaa ka'ee bar shayxaana hamaa bar namichi. Si waswaasaa miire. Hin danda'ure maqaa rabbii dhaga'uu hin danda'ure hin danda'u maqaa rabbii wanni dhaga'uu hin dandeenye shayxaana qofa hoggaa ofii fakkeessu malee. Amma soo namticha kanaa kana agartee namicha kana agartee itti callisanii taa'anii dhaggeeffachuun sheekotiidha akka malee nama dhagam dubbachuu danda'uu qaban haqa isaaniiti. Sheekotiin teenya akka malee dallamamte walgahii tana jaluma deemaa jiran almost waggaa lama dabarree jirraa jechuudha. Haga irraan tanaa guyyaa tokko carraa argatanii gama furmaataan deemnee jechuudha walgahii tana taa'isuudhaaf. Deemanii har'a guyyaan kun ga'e soomana 10ffaa irratti guyyaa kaleessaa Dr. Jeelaan akkuma haasaa kana taa'isuu eegalee maayikii harkaa butee dhahee jedhama. Barreeffama kana Ustaad Raayyaa Abbaa Macaa yeroo maxxansuu hedduu rifadhe. Maal jechuudha? Dubbiin tun akkamitti taatii jeetiin hedduu rifadhe. Shawwaal 10 waltajjiin dhimma gumii Islaamaa waan waggoota dheeraa kuufame har'a ga'e furuudhaaf walgahiin eegalamee jira jechuu maxxanse. Sambooda xiqqoo ta'aniituma muftii Haajii Umar Gannatee Dr. Jeelaaniin booksiidhaan rukutee walgahiin Shawwaal 10 addaan citeeti jira. Sheekha guddaa akka Afrikaan nin qaba jettee ittiin dhaadattu keessaa tokko. Sheekha beekaa hagana ga'u kana booksiidhaan dhaheeti waltajjiin sun adda dhaabbattee itti deebi'eeti hoolaan gooftaa gaarii qabdu jeeti tuqaa godhee bira ture. Duma ala keessee irratti muftiin amma wanni gartee Dr. Jeelaanitti harka isaa kaaseef maal lagoota akka fedhan isin godhaa mee tokko koottaa na tuqaa jechuu isaati bar mee na tuqaati waan isin dhufu arguudhaaf teessanidha. Daani'el Kibrat dhufaa jiraadha. Fuula kiyya argaa jirtan malee an barda keessa kiyya Daani'el Kibratii jechuu sitti himaa jira. Warra aangoo qabu warra gurguddaan na duuba jiraadha. Daani'el Kibrat duuba Abiyyi Ahmadii jira sitti himaa jira. Kana duraa akkas jeenii miti sheekotiidhaan deemaa Abiyyi Ahmad gaafadhaa malee isaa asirra naqaa'e deemaa isa gaafadhaa malee nan gaafatilaa jeemi. Waan muftiin waggaa 3 kana nuun jechaa bahe warri keessa beeytan ragaa waliin gadi dhiisuun hin geenye jeeggaa fi gaafate. Gahee dabare Ustaad Raayyaa yeroon sun geessee dabarte baasuudha qaban. Baasuu qaban waan inni jechaa bahe waan waraabame wanni sodaatan takkittiin hin jiru. Uummanni Islaamaa guutuu Itoophiyaa keessa jiru guutuun isinii wajjin jiran. Wanni isin sodaatan maaltu jiru cubbuu tan hunda argaa osoo jirru jechuudha. Kanaafuu sheekotii teenya gabbaha haqa keessan gaafadhaa akkanumatti sodaatanii jalaa hin galinaa isiniin jenna obboleeyyan kiyya maali wanni sodaataniif. Abbaan booksii kophaa hin jiru. Daabboos qabaa jee dubbii ajaa'ibaati. Abbaan booksiidhaa kun gartee kophaa hin jiru. Daboos ni qaba daabboos ni qaba. Akkana jechuun isaa maali? Daboo jechuun gola qabaa jechuudha. Humna guddoodha duubaa qabaa jechuudha. Daabboonis qabeenya. Soo ummanni Islaamaa ammoo wanni inni qabu tagalma keessaa osoo hin ta'in rabbii guddaadha qaba. Ulamaan Islaamaa rabbii guddaadha qaba. Rabbiin guddaan ammoo isinii wajjin jira. Haqaaf falmataa jirtan, haqa keessan gaafataa jirtan, daba hojjechaa hin jirtanii muftii Haajii Umar ka guyyaa adiidhan ulamaa'icha hagana gahu kan agartee nama guyyaa adiidhan boksiidhaan odoo isin tatteessanii ilaaltanii odoo ragaan meeqa jiruu dhahe kana seeraaf dhiyeessuun ammaa jechuu. Hai manguddoo hin hidhamtu eenyutu jee? Kanaafuu ree kana dabree namichi kun bar amantis salphisee sheekha keenyallee achirra salphisee uummatuma Islaamaatu tuffatee waramma tuffituni. Akkan barreeffama wayii tokko dubbisetti waltajjii takka ta'a Abiyyi Ahmadii wajjin torbaan dabree kana keessa ta'an takkaa ture. Amma ni agartanii dubbii teegetan agartaa dubbii teegetan irratti dhiiga guddaatu bu'uudha ta'a jeetii dhaadatee jiran muftiin waltajjii ta'e irratti Abiyyi Ahmadii waltajjii Abiyyi Ahmad keessatti argamu keessatti jechuudha. Akkasitti dhaadatee deeme maaliif duraallee isaantu cirra kaa'ee bire barkiyyaan Daani'el Kibratii oggeen waa malee miteera. Daani'el Haajii Umarii barkun. Kana jechuun barkalee waan san godheef achitti yaa'ii banuu barbaade. Egaa achitti kaaseeti yoo isa kana tuqan warri kun gartee akka sheekotii ta'an hidhanii ta'an tarkaanfii isaanii cubbuudhaan gartee akka itti nama ajjeesaa baansanitti ajjeesuudhaaf deeman jechuudha. Wata kan irraan kaa'anne kiyyaan. Kiyyaan bar kanyaara haadatee bar kiyyaan agarree bara nama hagana badaadha. Laalla akkuma inni itti ilaalu ka muftii Haajii Umar amma footoo Ustaad Raayyaan maxxanse kanarratti muftii Haajii Umar akkatti akka laala bar fuula gurii laala maa dhuftaniidha bar ni lolaa bar. Dr. Jeelaan akkasitti ilaalme kabajaadhaan gajjee kanatti harka isaa kana keessa dhungataa jira rabbii kan keetii. Kabajaadhaaf akkasitti wanni godhe malee
waan biraatiif miti. Garuu kabajaan sun deebiftee akkam goote? Kabajaan sun deebiftee kanatti hunoo salphiftee sheekkotiin dirqama isaanirra jiru bahachaatis turtanii ammallee bahachuudhaan gara furmaatatti deemaa isiniin jenna. yaa gara furmaatatti deemuun dirqama ta'a. Muftii Haajii Umar gaa haala kanaan ummata keenya manguddoota keenya ulamaa'ota keenya salphisee jira yeroo garagaraatti illee salphisaa ture. Kanaafuu namicha kana teessanii hillaayinaan dhaamsa keenya obboleeyyan kiyyaa qophiin waa'ee isaatiif jennee dhiyeessine gabaabduun kana fakkaata.